yeroo tokko dheedanii hattoota baay'ee hamaa fi gara jabeessa ta'anitu jira turedha. Hattoonni kun gonkumaa waliin amanan sa'aatii baay'ee qaala'aa ta'e maallaqa guddaadhaan bitame qabu. So sa'aatii isaanii kana waan waliin amanneef yeroo hundaa akka keenya kana irratti hin kaawwatan. Korojoo isaanii keessa kaawwatanii dhokfatanii deemu jechuudha. So guyyaa tokko ka'anii ganamaan dhidhiqatanii manaa ba'an. Osoo manaa ba'anii deemaa jiranii hattuun inni tokko osoo sa'aatii qaala'aa kana hiriyaa koo jala haate kan gaarii ture yaade jechuudha. Achi korojoo isaa keessaa osoo inni sun hin dhaga'in hin argin jala hatee korojoo isaa keessa kaawwate. Achi osoo deemanii waan waliin amanneef hattoonni kun sekondii 10 gidduutti korojoo isaanii sakatta'u jechuudha. Sakatta'anii yoo jiraate of galata kee Rabbiidha. Hin jiru taanaan immoo isintu beeka waan isaan jedhan. Achi osoo deemanii inni tokko jala hatameera. Inni jala hatame kun akkuma baranitti sekondii 10 booda gaafa korojoo isaa sakatta'u sa'aatiin isaa qaala'aan sun jiru. Achi inni osoo man beeksisin callisee karaa isaatti fufe. Achi inni tokko inni hati sun itti tolee gammadee isaa deemaa jiru